Jamu Obbo Musaa Lammeessaa itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Iluu Abbaa kabajamoo kabajamtoota koree raawwachiistuu godina keenya kabajamoo Obbo Khaliifaa Zeeduu itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa aanaallee kabajamtoota hooggansa godina kabajamtoota hooggansa aanaallee kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota uummataa aanaa keenya caasaa gandaa bakka kanatti argamtan Undura mindaa uummataa kan ta'e eebba piroojeektii akka aanaa keenyaatti geggeeffame kanarratti argamtanuun baga nagaa turtan baga gammaddan baga gammannee jechuun barbaada. Akkuma beekamu mootummaan waggoota darban keessatti guddina misooma hawaasa dinagdee ariifataa itti fufiinsa qabu fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf sochii bal'aa taasisaa jira. Keessumattuu jijjiirama booda badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuuf karoora waggaa 10 qopheessuun erga hojiitti seenee waggoota 4 lakkoofsisee jira. Bu'uuruma kanaan rakkoolee bulchiinsa gaarii gama bu'uuraalee misoomaa walqabatan uumaman hiikuun itti quufinsa uummataa guddisuuf piroojeektoota buleeyyiif xaaraa yeroof baajata ramadameen karaa qulqullinni isaa eegameen xumursiisuun tajaajila akka kennu gochuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jira. Mootoo waan hin xumurre hin eegallu waan eegalle xumurra ni eebbisiifna tajaajilaaf ni oolchina jedhu hooggansi jijjiiramaa qabachuun hojii gama bu'uuraalee misoomaatiin raawwatamaa jiru amanamummaa fi fudhatamummaa mootummaa keenya uummata isaa biratti qabu daran guddisee jira. Bu'aa gama kanaan argameenis fayyadamummaan uummata keenyaa kallattii hundaan mirkanaa'aa akka jiru kan nutti mul'isuu fi rakkoolee gama piroojeektii ture furuun baay'ina qulqullina yeroof ariitii barbaadamuun xumuramee tajaajilaaf ooluun isaa bu'aa jijjiiramaa asitti mul'achaa jiru akka ta'e ni calaqqisiisa. Guyyaa irraas akka aanaa keenyaatti hojiiwwan gurguddoo bara baajataa 2016 kanatti hojjechuun fayyadamummaa uummata keenya gama hundaan mirkaneessuuf karoorfanne hojjechaa turre keessaa tokko hojii piroojeektiiti. Akkuma beekamu aanaallee waggoota lamman darban hojii adda addaatiin fakkeenyummaa kan qabuu fi keessumattuu gama hojii piroojeektii adda addaa adda durummaan yeroof qulqullina barbaadamuun aanaa hojii isaa xumuruun uummanni akka irraa fayyadamu taasisaa jirudha. Muuxannoo gama kanaan qabnuun bara kanas hojii keenya piroojeektii karoorfanne milkeessuu dandeenyee jirra. Bara kana piroojeektii adda addaa bajeta mootummaa miti mootummaa fi hirmaannaa uummataan hojjetaman hedduu kan qabnu yeroo ta'u bajeta aanaatiin piroojeektii bule 4 qarshii miliyoona 6,697,504 saantima 36 hojjechuun eebbaaf qaqqabsiifnee jirra. Akkasuma piroojeektii haaraa bara bajataa kanatti bajeta aanaatiin qarshii miliyoona 30,263,958 saantima 97 hojjechuuf kan karoorfanne yeroo ta'u piroojeektii 29 xumuruun guyyaa irraa eebbisiisuun tajaajilaaf banaa goonee jirra. Gama biraatiin akka aanaa keenyaatti bajeta mootummaa federaalaan kan hojjetan galma mana barumsaa sadarkaa lammaffaa goree yeroo ta'u galmi kunis qarshii miliyoona 15,800 kennamee hojjetamuun xumuramee guyyaa irraa tajaajilaaf banaa ta'ee jira. Piroojeektoota adda addaa bajeta mana qopheessaa lammaniin bara kana hojjechuuf karoorfanne 6 yeroo ta'u piroojeektoonni kun qarshii miliyoona 16,653 hojjetamanii xumuramanii jiru. Karaa biraatiin sagantaa UNFPT magaalaa Goree irratti piroojeektiin 3 qarshii miliyoona 8 kan hojjetamaa ture yeroo ta'u yeroo gabaabaa keessatti xumuramee tajaajilaaf banaa ta'ee jira. Dhaabbileen deeggarsaa adda addaa aanaa keenya keessatti jiran bara kana piroojeektii garaagaraa 13 qarshii miliyoona 13 kennamuun hojjetamanii kan xumuramanii fi jarris guyyaa irraa eebbifamanii tajaajilaaf qophaa'anii jiru. Karaa biraatiin hirmaannaa ofiitiin uummanni qarshii isaa walitti buufachuun hojiiwwan bu'uuraalee misoomaa adda addaa akka aanaa keenyaatti hojjetan mana barumsaa bu'uura borii, baayoogaazii, bishaan ofii daandii hojii lafaa fi kan kana fakkaatan 74
qarshii callaa miiliyoona 31,500 oliin walitti qabachuun hojjetamee hawaasni itti fayyadamuu danda'ee jira. Waliigala bara baajataa kanatti akka aanaalleetti bajeta mootummaa fi bajeta deeggarsaatiin piroojeektooti baay'inni isaanii 55 ta'e bajeta waliigalaa qarshii miliyoona 86,782,310 kan hojjetame yeroo ta'u piroojeektii adda addaa hirmaannaa uummataan hojjetaman 74 qarshii callaa uummanni walitti qabate miliyoona 31,500 waliigala bajeta mootummaaf hirmaannaa uummataa akka aanaa keenyaatti bara kana piroojeektii 129 qarshii 118,282,310 hojjechuun guyyaa irraa ifatti eebbisiisuun tajaajilaaf banaa gochuun waadaa keenya gochaan mirkaneessuu dandeenye jirra. Hojii bu'uuraalee misoomaa kallattii adda addaa bara kana hojjetame uummanni 78,000 ol fayyadamaa kan ta'e yeroo ta'u hojii kana keessatti gama carraa hojii uumuutiin waldaa himaataa 15 miseensa nama 90 qabu carraa hojii dhaabbiitiin hojii argatanii jiru. Gama biraatiin carraa hojii uumuu yerootiin namni 807 hojii argachuun fayyadamoo ta'uu danda'ee jira. Xumura irratti hojii piroojeektiin kun akka milkaa'uuf qaamoleen gahee olaanaa taphatan koree piroojeektii aanaa keenyaa, koree teeknikaa, hooggansa aanaa, caasaa gandaa, mana maree koree dhaabbattoo, seektaroota aanaa keenyaa akkasuma seektara godinaa hojii piroojeektii bara kanaa akka aanaa keenyaatti hojjetaman keessatti gahee keessan baattan ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Irra deebi'uun baga guyyaa eebba piroojeektii waadaa gochaan itti mirkaneessine kana keessan baga gammaddan jechuun barbaada galatoomaa. Ittaansuun kabajamoo obbo Rashidoo Baalchaa itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhinaa gara kana dhufanii haasaa akka nuu taasisanu sana booda itti gaafatamaa bulchaa godina keenyaa akka nu affeeran namni gara adda affeeraa naaf himadha. Kabajamoo obbo Hundaar Qaddoo Tafarii